guyyaa rantanaa Prezidentiin Ameerikaatis kan duraan weekendii kanaaf plaana adda addaa qabaachaa ture. Akkumaan kalee isinii himetti Prezidentiin Ameerikaadha weekendii kana ani akka haalaanin busy ta'uu noolu akkasumasan aruuza gurbaa kiyyaatillee gurbaan isaatillee weekendii kana aruuza qaba. Aruuza isaatillee gartee yeroo gabaabduu takkaaf yoon hin dhaqee fi yoon hin dhayne saddan beeku garuu immoo yeroo gabaabduu takkaaf dhaqee deebi'uudhaaf niin tattaafadhaa je'eeti miidiyaadhaaf ibsa godhee ture jechuudha. Akkana jechuun namni hedduun akkaataan isaan itti hubachaa jiran lolli kuni weekendii kana eegaluuf deemaadha guddoon takka. Okay? Ammaasis namtittiin ammaan tana aangoo gadhiifte jeetaniin isinii himaa jiru kuni isinis akkanumatti gartee guyyaa irraan tanaa aangoo gadhiisuu isiidhaa kanatti inumaatu mootummaa keessa haalli lolli kun gartee itti gaggeeffamuu qabu takka gartee lola kana itti gaggeessuudhaaf deeman kun hammam takke isintuni akka dura dhaabbattuu garsiisa ajaaniiti warreen adda addaa yaada isaanii dhiheessaa jiran. Isintuni nama lola kanaa fi akkasuma sanitti waan mootummaan takkaa'u Prezidentiin godhurratti haalaan murteessituu waan taateef jecha lola kana nama dura dhaabbatu ja'aniiti gartee namni hedduun yaada siidhaa kana dhiheessaa turan yeroo dabarte kana hunda keessatti inumaatu odoo lolli kunillee hin eegalin dura isintuni nama mootummaan Ameerikaadhaa Iraanii wajjin wal loluun qabdu jettee ifatti dubbattee jirtu takka. Saniifuu ammaan tana akkaataa qophiileen adda addaa wal cinaa deemaa jirtu kanatti lolli kuni weekendii kana eedanu galgalallee ta'uu eegaluudhaaf ta'a jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Eegan kana isinii hime booda oduun itti aantu itti gaafatamaa waraana biyya Pakistan inninis imala duraan guyyaa lamaaf eegamaa ture arraan tana garuu karaa Iraan deemuu isaa footooleedhaa fi viidiyooleen garagaraa kan isaa eerpoortii Iraan magaalaa Teheraan dhaqee garsiisaati jirti. Dura dursoo wanni gartee inni marii tanaaf achi dhaquudhaaf deemu garaagarummaa mootummaa Ameerikaatii fi warra Iraan jidduu jirtu tana dhiphisee akka isaan lola dhaabuu irratti takkaa'u lola kana dhaabanii nageenya isaanii irratti gartee marii godhan irratti hojjechaa akka jiru amma durallee irraa haaso'ineeti jira. Garuu immoo ammaan tana akkaataa gartee oduuleen garagaraa jechaa jirtutti inumaatu lolli kuni gartee weekendii kana ni ta'a jaanii waan namayyuu yaadaa jiraniif jecha tan itti gaafatamaa waraana biyya Pakistan tan ijibbaata hamma danda'utti dhaqee warra Iraanis kadhatee akka gartee lolli kuni dhaabbatu irratti takkaa'u gartee lolli kuni akka isaan Ameerikaanis eegaa jirutti akka hin eegalamne san irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf jaaniiti jiran. Kana qofa odoon taane wanni maan tana adda taate takka diplomaatonni biyya Qataarilleen isaa wajjin takkaa'u gartee isaanis xayyaara biraatiin jechuudha. Isaa wajjin marii tanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Teheraan dhaqaniiti jiran. Wanni gartee kana keessatti haalaan amma gartee ifa tahaa jirtu takka wanni gareeleen Qataar tunis akkuma amma dura yeroo takka irraa haaso'inetti warra lolli kuni akka gartee gaggeeffamu hin barbaanne ta'anii mul'ataniiti jiran. Garuu mootummaan Iraan karaa diploomaasiitti haalaan hojjechuu keessa biyyootan Arabaa kana kanuma lolallee waliin jiran isaan kana karaa fadhinnaa isaaniitii fi haalata naannoon kun nagee itti arkatu irratti ministeerota haajaa alaatii fi ilaa hanqa olaantootatillee dubbisaati jiran jaaniitii odeessaa jiran. Akkana jechuun isaanii yaada isaanii kanaa fi waan gareen Ameerikaadhaa gara isaaniitiin dubbachaa jiran takkaa'u dhiheessaa jiran kana akka afaan miidiyaa irratti haasoon odoon taane qabatamaan waan isaan barbaadan kana isaanii wajjinis mari'achaa jiranii. Tanaafi qeessaafuu biyyootan Arabaa kuni yeroo ammaan tana yaanni isaanii lola dhaabinsa irratti
as deemaa jira irra hedduu isaanii jechuudha. Gaa hunda isaaniitii miti garuu irra hedduun isaanii lolli kun akka dhaabbatu irratti hojjechaa jiran jaaneetii gaa yaadaa jira. Kana keessa biyyi akka United Arab Emirates isinuu gartee quba qabdanii garuu mootummaan United Arab Emirates gara siitiin lolli kun akka ka'u warra hojjechaa jiru jechuudha. Akkasuma sanitti biyyoottan biraatillee kan isaan gama duubaatiin dhiibbaa irra godhaa jiran lola kanarratti hirmaachuu isaanii mootummaa Israil wajjin dhaabbatanii akka hojjechuu qaban isaanis karaa duubaatiin biyyoottan hedduu ququnnamaa akka jiranii fi dhiibbaallee akka godhaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kanarratti breaking newsiin tagataniin isiniimuu yoo gartee dhageessaniis hin beeku. Mootummaan Ijiptii tan yeroo dheertuudhaaf akka gartee gama duubaatirraa taka'u karaa diploomaasiitiin lola kana akka hin barbaanne taatee mul'achaa turte san arraan tana garuu as baatee lolli Iraan irratti akka gaggeeffamu jechuudhaan isiinis mootummaa United Arab Emirates tana cinaa dhaabbanna jaanii ibsa baasaniiti jiran. Takkaa'u gartee oduun isaanii jalaa baateeti jirti. Oduun tuni tan silaa isaan gara duubaatiin godhuu barbaadan takkaa'u karaa diploomaasiitiin gaggeessuu barbaadan irratti mootummaan Ijiptiidhaa lola kanarratti United Arab Emirates deeggaranii inumaatu gartee garee kam akka deeggaran ibsuun isaanii oduu isaan fadhinnaan qabne jechuudha duraa baateeti jirti. Kanarratti maal jechuudha jettanii gartee cinaan keessan gaafii kaasuun ooltan garuu immoo akkaan gartee amma dura isinii himetti mootummaan Ijipti tuni waraana siitis United Arab Emirates keessa neexee akkasuma sanitti gartee akka United Arab Emirates tana deeggaran lolarratti jechuudha akka hojjechuu jiran inumaatu gartee kanarratti kafallii guddaa mootummaa United Arab Emirates akka gaafatan isinii himaatiin ture. Akkasuma sanitti inumaa waraanni isaanii gartee biyya san dhaqee kaampii addaa odoon taane kaampuma waraana United Arab Emirates keessa akka jiran keessaafuu humniti qilleensa isaanii jechuudha. Kana yeroo siisiin United Arab Emirates ture baatii dabarte keessa footoodhaa fi waan adda addaa isin garsiiseetiin ture jechuu keessaafuu barruudhaanis. Warreen gartee kana yaadatan yoo jiraatan mana keessatti agarree jirrallee jettanii mana keessa barreessuu ni dandeessanii yoo yaadatan jechuu kiyya akkasitti gartee wanni gaa deemaa jirtu ammaan tana karaa oduun isaan jalaa miliixee baate akka jettutti mootummaan Ijiptii tuni University biyya isaanii keessa jirtu biyya Ijipti keessa jirtu Al-Azhar tan jaaniin University inumaatu addunyaa irratti haalan beekamtuu seenaa guddoo qabdu amantii Islaamaa keessatti akkasuma sangaa amantii Sunii biratti keessaafuu yeroo hedduu gartee iskoolaarota addunyaa irratti babbeekamaa tan oomishtu jechuudha. Inumaa mootummaan United Arab mootummaan Ijiptii tuni University Al-Azhar dhiibbaa akka irratti godhaa jiran oduuleen gara diploomaasotaatiin gabbahaa jirtu ni ibsiti. Wanni isaan dhiibbaa irra godhaa jiraniif guddoon takka Universitiin Al-Azhar takka gartee akka instituutiinaatti dura lola Iraan kana akka dura dhaabbattu. Ammaasis akka Universitiitti akka dura dhaabbattu. Barruudhaas baasanii inumaatu as bahanii karaa miidiyaalee adda addaatiin akka gartee lola kana balaaleeffatan irratti dhiibbaa irra godhaati turan. Akka gartee diploomaatonni kun ja'utti wanni mootummaan University Al-Azhar tana dhiibbaa irra godhaniif gabaabinatti ikonomii Ijipti qabattee jirtu takka gartee rakkoo ikonomiidha mootummaa Ijiptii fi biyya siidhaa qabattee jirtu kanarratti yoo mootummaa yoo Al-Azhar waraana kana balaaleeffatanii akkasuma sanitti United Arab Emirates kan deeggaran taate mootummaa United Arab Emirates karaa ikonomiitiin nu gargaarti yaada jiru. Warri mana keessa jirtan na dhagayaa jirtanii waan isinitti himaa jiru waan. Na dhagayaa jirtanii
yeroo amma duraatis isinii himaatiin ture garuu ammallee irra deebiitiin gartee isinii himuu barbaada. Lolli kuni lola amantiidhaatii miti, lola daldalaatii, lola maallaqaatii, horiidhaa kanaan isiniin jechaa ture yoo yaadatte lolli hundinuu gartee bizinasa. Okay? Dubagaa mootummaan Ijiptii tan duraan gara gartee bikka takka takkatti akka diplomaasummaa irratti gartee hirmaachuu barbaaddu. Inumaatu nuutu shoora guddaa taphatee Ameerikaadhaa fi Iraan walitti dhiheessata kaa'u gartee nagee uuma jaanii hojjechaa turan yoo yaadattan. Garuu immoo mootummaan Ameerikaadhaatii fi warri Iraan boodarra deebi'anii Paakistaan akka filatan isinii himaatiin ture. Egaa dubbiin isaanii tuni dheertuudha. Garuu ammaan tana oduun tuni isaan jalaa bahuun isiidha. Waan takka takkataniin amma dura isinii himaa ture. Gareen warri Ijiptii kun gartee inamanamanii inumaatu gartee kun hoosiisiin akka Paakistaanii fi warra Tarkiidhaatti waraana isaa biyyootan jiddugaleessa bahaa kanatti gurguruu barbaadaa jeetiin isinii himaa ture. So kana gartee ni yaadatten jeetiin abdadda. Arrammoo oduun baate tuni hammam takka isaan Al-Azhar irratti dhiibbaa akka godhan garsiisa jechuudha. Garuu wanni gartee nama ajaa'ibsiisu keessaa dhaabbanni Al-Azhar akka boordiitti akka gartee institutionaatti lola kanarratti ibsa tokkollee hin baafne akkasuma sanitti maasis ibsa kana gartee karaa mootummaan barbaadutti deeggarsa barbaadan san hin goone. Akka gartee gareeleen mootummaadhaa karaa oofisa pirezidaantiitirraa dhiibbaa irra godhan irratti Al-Azhar ikonomii biyyattiidhaa tana deeggaruudhaaf jecha ummata biyyattiidhaa karaa isaan hujii itti harkatanii fi akkasuma sanitti gaazni ammaan tanaa gartee yoo haalaan Ijiptirraa xiqqaatu taate mootummaa bulchiinsi Al-Azhar akka itti gaafatama guddaa qabu mootummaan ibsitee jirti jechuudha. Kun hundinuu gartee waan ajaa'ibaati. Kanarratti gartee gaa irra hedduu keessaniif wanni gartee ifa isinii ta'uu qabu takka Al-Azhar jechuun yoo silaa gartee lola kanarratti Iraan balaaleeffatanii takkaa'u gartee gareelee biyyootan Arabaa kana takkaa'u warreen akka United Arab Emirates tana kan deeggaran taate dhugumatti maqaa dhaabbata Al-Azhar kanaaf maaliif Al-Azhar jechuun institutiona biyyootan addunyaa tanarra jiran irra hedduun isaanii yuunivarsiitiilee gartee gurguddoon adda addaatu hundinuu isaanii wajjin isaan kun gartee sadarkaa ol aanturra jiranii biyya gartee maali Al-Azhar jechuun saniifuu gartee dhaabbata kana mootummaan dhiibbaa irra godhuudhaan isaan ammoo waan mootummaan irra goote kana diduun isaanii kuni hammam takka inumaatu gartee mootummaa Al-Siisii tana keessaafuu gartee lola kana gara tokkoon akkaataa mootummaan Al-Siisiidhaa itti gaggeessuu barbaadde kana dura dhaabbachuun isaanii kuni waan ammaan tanaa qofa odoon taane fuuldurallee lola hamaa isaan lameen jidduu waan ta'u. Mootummaan Al-Siisiidhaa ammallee hin dhaabne ammoo dhiibbaa irra godhaati jiran jechuudha. Okay? Kana gartee akkasitti hubadhaan isinin jaa yeroo gartee informationa wayyaa harkannee waan tanarraa ni haasoyna maaliifi hedduu gartee murteessaadha maaliif yeroo hedduu institutionni adda addaa akkanatti gartee lola jidduu hin seenan lola raayisi takka gartee hin deeggaraniisi maaliif biyyootan Amerikaa kana keessattis biyyootan biraattis yoo laaltan institutiona hedduudhaatu jira isaan kun hundinuu waan lolaarraa hin dubbatan. Garuu immoo profeesaroonni isaanii yaada isaanii ni dhiyeessan miidiyaalee garaagaraa irratti hogguu kas godhan san ammoo akka dhaabaatti miti takka akka gartee jaarmiyaatti miti kan yaanni san dhiyaatu jechuudha. Garuu immoo mootummaan Ijiptii haalaan rakkoo hamtuu keessa akka jirtu oduun jalaa bahaa jirtuni isaan saaxilaa jirti isinin jechuudhaaf. Okay?
Tanagaa akkasitti hubadhaadhaan isinin jaa warreen ammaan tana dhufaa jirtan hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa. Copy linkii walii godhaa, share godhaadhaa. Akkasuma sanitti mana keessatti gartee waa barreessuun dhiisinaa yaada keessan akkasuma san gaaffillee yoo qabaattan garuu gartee harka keessaniin taaptaap godhaa. Okay. Oduu itti aantu taniin isinii himu tan lola Ukrainii fi Raashaa jidduudhaati. Dhiheenya kana pirezidantiin Raashaadhaa Chaayinaa ture achitti waa'ee lola Ukraine kanarratti marii pirezidantii Chaayinaati wajjin akka godhaa ture isinii himaatiin ture. Akkasuma sanitti inumaatu waan mootummaan Ameerikaadhaa lola Ukrainii fi Raashaa jidduu kanarratti pirezidantiin Ameerikaadhaa pirezidantii Chaayinaatiin jechaa ture takkaa ugartee waan sanirratti waan haasawan. Pirezidantiin biyya Raashaadhaa President Saibasa, Presidenti China da, dhaqee gaafatee akkasitti gartee dhugatti yaanni Presidenti Amerikaa da garam akka jiru baruudhaaf tattaafatee ture yaaniiti oduuleen garagaraa ifa godhaa jirti. Duba gaa kana keessatti wanni ammaan tana haalaan nama ajaa'ibsiisu keessaa haleellaa mootummaan Ukraine tan gargaarsa biyyoottan Yuurooppiidhaa qabdu. Raashaa irratti gaggeessaa jirtu kuni inumaatu ammaan tana Raashaa walakkaa isiidhaa takkaa ugartee magaalaa gurguddoo isiidhaa haleelaati jiran. Torbaan dabree magaalaa Maaskoo keessa bikka adda addaa haleelaniiti turan akka oduuleen takka takka jechaa turtetti guyyaa tokkotti faa duroonnan 500 oliin Raashaa tana haleelaa turanii akkasuma sanitti mootummaan Raashaatis duroonnan hedduudhaan bikka adda addaa haleelaati jiran Ukraine keessa jechuudha. Kanarratti reefuun tana pirezidantiin Raashaadhaa Putin emergency meetingiidha godhee ture. Emergency meetingii tana gareelee waraana isaaniitii wajjin godhee akka gartee inni jechaa jirutti nuti yeroo dheeraa warra Ukraine kanaa takkaa warra Yurooppii kana hogguu isaan akkanatti nu haleelan jecha qofaanii deebii godhaafii turre. Akka isaan nu haleelanitti nuti isaan haleelaa hin jirru. Ammaasis obsi keenya hangam takka gartee akka ta'e kana garsiifneeti jirra. Arrarraa immoo fuuldura ajajniin isinirra kaayu hundi waraanni biyyattiidha jechuusaati. Waraanni biyyattiidha quwannaa addaa gootanii bikka gartee nuti haleellee deebii kanninuuf yeroo gabaabduu keessatti na dabarsaa jeeni waraana isaa gaafateeti jira. Akkana jechuun lolli kuni sadarkaa itti aantutti gartee ol ka'uuf deemaa jechuudha. This is called escalation. Okay? Gabaabinatti gartee amma mootummaan Raashaadhaa wanni isin jechaa jirtu gareeleen Naatsii tuni warra Ukraine kana Naatsii jaaniin isaanii gareeleen Naatsii tuni tan akkanatti nu haleelaa jirtu tun harka isaaniitirraa guloofsii baafataniiti harkaan nu dhawaa jiranii. Nutis akka isaan dhukkubutti gartee deebisuu fi qabnaa jechaa jiranii. Kana ogguu jaan akka gartee dubbatoonni takaa'uu warreen Kremlinitti dhiyaatan akka jechaa jiranitti mootummaan Raashaadhaa haleellaa tana keessatti inumaa Ukraine qofaaf deebisuu odoo hin taane Yurooppii keessa bikka adda addaatillee haleeluudhaaf ta'anii jaaniitii odeessaa jiran. Kana jechuun gabaabinatti NATOodhaa fi Raashaan lola gartee proxiidhaa lolammaan tana harka Ukraine keessaan Raashaadhaan kana odoon taane inumaatu akka gartee gareeleen lameen ifii isaaniitiif wal lolanitti achi tarkaanfachuudhaaf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Kanarratti mootummaan Ameerikaadhaa yeroo hedduu lolli kun akka dhaabbatu irratti gartee hojjechaati jiranii kanuma meeshaalee takka takka warra Yurooppii kanatti gurguraa jiranis lolli immoo akka dhaabbatu barbaada pirezidantiin Ameerikaa Trump. Ammoo wanni gartee lola kana akka inni dhaabbatu godhuu hin dandeessin takka gargaarsa warreen Yurooppiidhaa Ukrainiif godhaa jiran. Gargaarsi kuni horiidhaanis meeshaadhaanis akkasuma san dandeettii namaatiinis. Okay? Dandeettii namaa gartee hogguu jaan wanni irraa haasawaa jiran
namni tokko gartee warreen Yuuroppiidhaatii fi biyyoota adda addaa hogguurraa barreessan gorsitoota takkaa'u gartee advaayizarii jaaniiti gartee dubbachaa jiranii. Gabaabinatti warreen Ukraine dhaqanii gartee akka gorsitootaatii fi advaayizaroonni kuni gabaabinatti waraana jechuudha beekaa. Waraana warreen Yuurooppii kanaati. Biyyoottan Yuurooppii kana keessaa waraana isaaniitu huccuu isaanii gartee jijjiiratanii huccuu nagayaatiin biyya Ukraine tana keessa dhaqanii Raashaa tana haleeluu irratti shoora guddaa taphachaa jiranii jechuudha. Okay? Yoo gartee tana akkasitti hin beekne taate akkasitti hubadhaadha. Lolli kun gartee lola piraaksiidhaa jaameeti beekamaa garuu immoo amma karaa ifaatti gartee as bahaniiti jiran. Yoo yaadattan baatii muraasa dura Raashaan ibsa tokko keessaan baasan keessaa ibsisan akka jootti biyyoottan Yuurooppii keessa jiran tan diroonnan oomishanii karaa Ukraine ergaa jiran biyya akka Jarman, France, UKdhaa fi biyyoottan biraatis haleeluun keenya hin oolamuu jaanii dubbataniiti jiran. Okay? Kanarratti maasis pirezidantiin Raashaadhaa akka gartee meeshaalee waraanaa keessaa misaayiloota intercontinental katee kan gartee lafa dheertuu deemee waa barbadeessuu danda'u. Sanillee karaa hujiidhaa akka naqee jiru amma dura irraa haasoyneeti jirra. Gara kaaniin mootummaan Ukraine nuti biyya teenya deeffachuu bira dabarree mootummaa Raashaa tana kuffisuu qabna yaada jiru. Pirezidantiin biyya Ukraine gara isaatiin ibsa adda addaa baasaati jira. Kanarratti biyyoonni ilaa arraan tanaa nun gargaarin tan tetteessanii gartee lola kana nutti eeydan hundinuu itti gaafatamtanii marsaa itti aanu biyya teessaniitu halaalamuudhaaf ta'a yaada jiru guyyaa kaleedhaa haasaweeti ture. Ammallee inni irra deddeebi'uudhaan bikka adda addaatti ibsa kana ni godha akkuma gartee egaa miidiyaaleen adda addaa irraa dabarsaa jiranitti biyyoottan Yuurooppii kuni akka jirutti Ukraine cinaadha jiranidha. Okay? Kanarratti egaa tooftaan ammaan tana gartee isaan irratti hojjechaa jiran keessaa lola kana lafarra babal'isuudha. Lolli kun hogguu lafarra babal'ate deebi'ee Yuurooppii keessa gartee hogguu mootummaan Raashaadhaa haleelte achi booda neetoonis lolattichi garagalti jechuudha. Okay? So wanni Yuurooppiidhaa gartee lolli kuni lola yeroo dheertuudhaaf eeggachaa jiran waan ta'eef jecha akkasuma sanitti wanni gartee torban dhufu kana keessa pirezidantiin Chaayinaadhaa gara North Kooriyaadhaa akka deemu guyyaa kaleedhaa isin himeetiin jira. Gabaabinatti inumaatu gartee waan pirezidantii Raashaati wajjin wal mari'atan. Okay? Lola kana fuuldura gartee ol kaasuudhaaf takkaa'u gartee escalate godhuudhaaf. Dhaamsi kuni North Kooriyaas dhaqee akka lola kanaaf qophaa'an kanarratti gartee haalaan hojjechaa jiran jaaniiti warreen keessa beekan odeessaa jiran jechuudha. Tanaafuu lolli Raashaa hojii gaggeeffamaa jiru kuni lola Chaayinaadhaatiis. Lolli Raashaa hojii gaggeeffamaa jiru kuni lola warra Iraaniis. Tana gartee akkasitti qofa qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaaf. Eega gartee warra Yuurooppii kanarraa haasoynu taate keessaafuu oduu gartee oduu tana hin dhaabin dura warreen Yuurooppii kuni dooniilee waraanaa hedduu isaanii karaa bahara Omaanii fi Indian Oceaniidhaa akka geessaa jiran amma dura gartee isinii himaati turre. Arrammoo oduun bahaa jirtu akka jettutti inumaatu lolli kun yoo marsaa tana kaka'u taate warreen Yuurooppiidhaa wanni isaan jechaa turan san waan kijibaa akka taate. Jechuun isaanii biyyoottan Yuurooppiidhaa yeroo dabarte gartee nuti lola kanarratti hin hirmaannu garuu immoo hoggaa Strait of Hormuziin baname booda akkaataa dooniileen nagaan seentee baatu irratti ni hojjenna jaaniiti ibsa baasaa turanidha. Ammaan tana garuu immoo yoo lolli kun eegalamu taate isaanis lola kanarratti hirmaachuuf deemanii jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Na dhagaa jirtan harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa.
So ammaga oduu guddoon takka ta'in isinii himu tuni gartee breaking newsida. Mootummaan Iraan reefuun tana karaa dubbii himaa ministeera haajaa alaatiin ibsa ajaa'iba tokko baasaniiti jiran. Akka ibsi kun ija'utti mootummaan Amerikaadhaa dhiibbaa isaan Iraan irra godhaa jiran kana lola kana dhaabne ja'anii haa dubbatanii malee nuufi isaan jidduu garaagarummaa guddoodhaatu jira. Okay? Garaagarummaa guddoodhaatu jira hogguu ja'an wanni isaan jechaa jiran. Miidiyaaleen Ameerikaadhaa guyyaa kaleettis dheengaddaas nagaya irratti gartee lola kana dhaabuudhaaf yeroo gabaabduu keessa nuti waliigaltee mallatteessuuf deemna ja'anii oduuleen adda addaa miidiyaaleen gurguddaan akka gabbaasaa turan isinii himaatiin ture. Kalee yeroo lachuutu hogguun live irra ture waan kana irraa haasofnee turre. Ammoo reefuun tana dubbii himaan foreign ministeriidhaa takka gartee ministeera haajaa alaa kan biyya Iraan akka jechaa jirutti ibsi inni baase san ammallee garaagarummaa guddootu nuufi Ameerikaa jidduu jira. Kana jechuun isaa akka gartee oduulee isaan baasaa jiran kanatti nuti isaan gartee lola dhaabuudhaaf jaanii haa odeessan malee gabaabinatti tooftaa adda addaa itti fayyadamaniiti lola kana kaasuudhaaf deemanii. Nuti wani nuti godhaa jirru mirga keenya falmachaa jirraadha. Akkasuma sanitti sovereignty takka gartee walabummaa biyya teenya daangaa keenya kabachiisaa jirra. Ammaasis mootummaan Ameerikaadhaa wanni isiin barbaaddu akka nuti Hormuz keessaa waan nu barbaachisu takka gartee waan nuti murteessine akka yaada jijjiirruu barbaadanii dubbiin isaanii nukulara haa taatu malee gabaabinatti bahara keenya qofa gartee odoon taane biyyuma teenya guututti garagalchuu barbaadanii. Kuni arraas fudhataman qabu fuuldurallee fudhataman qabu. Ummanni keenya biyya isaanii eeggachuudhaaf inumaatu gartee our forces jeetigaa achirratti inni ibse waraanni isaanii jechuudha. Waraanni keenya nagee biyya teenya qofa odoon taane nagee naannootiifillee lubbuu isaanii kannanii ammallee biyya isaanii eeggachaa jiranii. Kan ammoo ilaa ilmoo xiqqoon biyya isaanii tana biyya teenya eeggachuudhaaf qophii godhaati jirra yaadajuu ibsa baasee jira. Ibsi kuni yeroo inni baheetu nama ajaa'ibsiisa. Kana keessatti yeroon inni ibsa kana baase eega itti gaafatamaan waraana biyya Pakistan Iraan dhaqee booda akkasuma san gareeleen warra Qatar takka gartee negotiatoroonni warra Qataris eega biyya isaanii dhaqee booda. Okay? Dhagaa jirtanii waan isin himaa jiru. Isaan booda gartee yeroo tana silaa gartee ministeerri haajaa alaa yaada kanaa kana hin baasu ture. Wanni inni jechaa jiru ummata isaaniitii fi warra ollaatiinis hin sobaminaadha. Ameerikaan akka gartee ammaan tana deemaa jirtu kanatti nu sobaa jirti. Nuti gartee addunyaan waan lafarratti gartee qabatamaan deemaa jiru akka beeytu barbaannaa. Tanaafuu akka isaan odeessanitti gartee burjaajii karaa miidiyaatiin oofaa jiran kuni dubbii dhugaatii miti. Nuti lolaafis qophooyne jirra, nagayaafis qophooyne jirra. Garuummoo wanni nuti hin goone Hormuz akka duraanii sanitti deebisu jechuun isaanii akka gartee namayyuu amma gaafa fakkeenyaaf yoo dhageessan guyyaa kaleetis arrallee ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaa dubbachaati jira miidiyaa irratti akka inni jechaa jirutti freedom of navigationiin deebuu qaba jechaa jiran. Biyyoottan Arabaa kunis akkas jechaa jiran keessaafuu Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates. Freedom of navigation gujaan isaan kuni Hormuz akka duraanitti gartee bana namayyuu akka seenee bahutti gartee san irratti hojjechuu barbaadaniiti. Mootummaan Iraan kuni hin ta'u jaanii duru jala muraniiti jiran. Inumaatu oduun kaleef dheengadda bahaa jirtu keessatti tana gartee amma durallee isinii himaatiin ture garuu guyyaa kaleedhaatiif dheengadda dooniilee hedduun Hormuz keessa akka dabraa turte isinii himeetiin jira. Okay? Keessaafuu daataa warreen
dhaabbata dooniilee baharra deemtuu tana hogguu laalan doonii hedduudhaatu bahara keessa Hormuz keessa dabraa jira. Akka gartee oduuleen tuni mirkaneessitutti dooniileen tuni warra Iraanii wajjin hariiroo nagayaa qaban takkaa'u gartee warra Iraan takkaa'u garee tokko cinaa warran dhaabbatiin jechuu warra neutral tahee jiru jara san warra nu wajjin hariiroo nagayaa qaban jaaniiti jiran warreen san ammoo dabruudhaaf kafalli isaanii kafalaniiti dabranii jiran. Okay, kafalliin gartee dooniileen kafaluu qabdu $2 miliyoona 2 $2 miliyoona 2 san kafalaniiti nagayaan dabraa jiran. So amma gartee wanni mootummaan Ameerikaatis akkasumasan warreen negotiate godhaa jiran mootummaan Iraan Hormuz sana akka duraanitti akka deebisan barbaadaniiti. Kana gartee hin ta'uu jaanii dubbataniiti jiran. Akkasumasanitti amma oduun biraa takka tan baate akka jettutti mootummaan guyyaa kaleetis Sayyid Mujtaba Ali Ameenii ibsa gartee baaseeti jira. Takkaa'u gartee akka nuclearri isaanii biyya isaanii keessaa hin baane dubbateeti jira. Kanarratti injifannoo nuti arkanne tana ibduuba hin deebisnu jechuu isaaniiti gabaabinatti. Okay, lola namni tokko gartee oguun waan tana isinii immoo gama duubaatiin yaada gartee kanarratti mee Jamaal nu ibsi jettanii gartee natti ni barreessitan. Fakkeenyaaf mootummaan Iraan yeroo marii Amerikaa wajji godhaa turan san irratti lolli isaanii rakkee. Yeroo sanitti waan Amerikaan barbaaddu kana hunda silaa godhuufiif ka'an akka gartee lolli irratti gad hin geeffamneef jecha jechuu. Achi booda silaa karaa nagayaatiin akka duraanitti gartee akka hojjetan. San keessaa mootummaan Iraan horiilee isaanii akka deebi'uuf hin gaafanne ture yeroo sanitti. Ammaasis gumaa mootummaa Ameerikaadhaa hin gaafanne ture. Amma immoo wanni isaan jechaa jiran nuti lolaanii waan arkanne kana hunda injifanne. Amma gartee sadarkaan teenya takkaa'u gartee hujiin nuti lola kanarratti arkanne waan ol kaatee jirtuuf jecha asitti gad deebinee Ameerikaa wajji marii hin goonuudha. Okay, Amerikaan asitti ol dhuftee gartee bikka nuti jirru kanarratti takkaa'u gartee asirratti ol dhuftee nu wajji marii godhuu qabdiidha wanni isaan jechaa jiran. Takkaa'u akka gartee humna walqixaatti nu wajji haasa'uu qabdiidha. Okay, so tanaafi gartee ammaan tana garaagarummaa guddootu nu gidduu jiraa je'ee ministeerri haajaa alaa hogguu reefuun tana dubbatu takkaa'u hogguu gartee reefuun tana ibsaan gadhiisu. Akka hin burjojoogine jechuudha. Namni hedduun gartee bar walii galuuf deemanii lolli ni dhaabbata jaanii akka odeessaa jiran kana jechuudha. Okay, tanarratti qabxiin gartee isiniif itti da'u taniin gartee amma durallee tartiiba adda addaatti isinii himee jiru kuni guyyaarraan tana gara Ameerikaatiin sekreetartittiin takkaa'u gartee itti gaafatamtuun basaasota Ameerikaadhaa guutuu akkasuma sanitti security biyyattiidhaa tan eeydu hujii gadhiisuun isiidhaa hammam takka garaagarummaan lola kanaa mootummaa Ameerikaa keessa akka jiru. Isin tuni beeka nama lamadaati security keessa gadhiisuun isiidhaa. Amma dura baatii muraasa dura namtichi gartee Joo Kent kan jaaniin nama isii jalatti gartee isiidhaaf hojjechaa ture. Namtichi sanis loluma kanarratti garaagarummaa jirtu irratti gartee angoosaa dhiiseeti jira. Arrammoo isiin gartee sababa jaarsasiidhaa haa godhatu malee dhugaan jirtu lola kanaaf jecha angoorraa if kaaftee jechaa jiran. Okay, maaliif lola gartee ammaan tana akka gartee nuti yaadaa jirrutti lolli kuni edanu galgala ni haa. Yoo gartee amma fakkeenyaaf ministeerri takkaa'u gartee itti gaafatamaa waraana biyya Iraan Pakistaan nagayaan karaa biyya isaatti deebuunsaa hogguun mirkanooyte booda akkasumas gareen warra Qataaris biyya isaanitti galuun hogguun mirkanooyte booda takka gartee edanu galgala ta'a takka ammoo boruu ta'a. Akkuma beeytanitti wiikendiin hundinuu wiikendiin kun gartee halolaati. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa reefuun tanallee plaana isaa kan duraan golf koorsii bika gartee ifiif vakeeshinatti deemu
achi dhaquun irra ture. Weekendii kana silaa pirezidantiin Ameerikaadhaa achi dhaquu irra ture. Okay? San hundaa'u kaansel godhee karaa White House edanuu fi galgala boruutis inumaatu gartee weekendii kana pirezidantiin Ameerikaadhaa White House itti halkan kana dabarsuuf deema weekend guyyaa lameen as deemu kana. Achi booda guys ni na taasilaayisi ati weekendii kana pirezidantiin Ameerikaadhaa vacation isaa dhiiseeti White House ti ol deebuuf deema ja'aniiti odeessaa jiran. Tuni oduun mirkanoo'ite. Akkana jechuun maal jechuun? Fakkeenyaaf weekendiin kuni nu biratti gartee long weekend jedhama. Guyyaan isniinaa ayyaana federaalaati. Tanaafuu gartee namni hedduun guyyaa isniinaa kana hin hojjetu. Yeroo hedduu pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa sadiif gartee akka vacation xiqqaa tokko fudhata jechuudha. Deemee gartee waan fedhe godhaa takka gartee hojii irraa fagaateeti gartee bashannana. Okay? Tanaafuu pirezidantiin Ameerikaadhaa weekendii kana waan qophii duraan gartee lafaa qabu san hunda cancel godhee White House itti as deebuun isaa irra deddeebi'ee gartee waan maan isin hin jiru kana lolaatu ka'uuf deemaa jaaniiti gartee namayyuu eeggachaa jiran. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. I think oduu biraataniin irra dabre yoo jiraatte let's see. Yeah. Okay. Oduun biraata kataniin isin himuu tan reefuun tana dhaabbanni immigireeshinii Ameerikaadhaa USCIS'n ibsa ajaa'ibaa tokko gadhiisanii jiran. Dhiheenya kana USCIS'n Directora haaree akka arkatanii jiran isinii himaatiin ture. Namtittiin duraan angoorra turte isin baatii tana durarratti angoorra haateetu turte. Dubagaa ibsi reefuun tana isaan gadhiisan kun akka ja'utti warreen duraan Ameerikaa dhufanii asitti istaatasa isaanii jijjiirachuudhaaf hojjechaa turan. Na dhaga'aa jirtaniimi? Warreen gara adda addaatiin Ameerikaa dhufanii feetu heeraan dhuftagaa heeraan dhufee warri jaamu kuni warra visa B1 hin dhufee takka agartee visa B2 dhaan dhufee takka agartee visa B1 fi B2 warri hin beeyne warreen karaa afeerraadhaan takka agartee vakeeshina Ameerikaa dhufee fi warreen daldalaaf bizinesaaf walgahiif Ameerikaa dhufee jechuudha. Okay? Takka karaa kanaan kootu. Takka ammoo miilaan gara adda addaatiin kootu. As dhuftee eega asitti haftee asitti waraqaan ta'e gartee akkasii jijjiiramtu akka gartee nama biyya tana jiraatutti oguu gartee ani yooniin biyyattii deebi'ee rakkootu narra uumama rakkoon qabaa jettee gartee gaa himannaa adda addaa himattee asitti gaa mootummaan assaayilama sii kanneetii achi booda gartee asitti gaa waraqaa jala deemattee waraqaa ta'e karaa giriin kaardiitti sii jijjiiran jechuudha. Yoo hara saniin ka dhuftu taate hulii booda rakkoo hamtuu tan mirkanaa'uu dandeessu. Yoo qabaatte malee biyya tana keessa hafuu hin dandeessu jechaa jiran. Takkaa'uu waraqaan ta'e sii hin jijjiiramtu jechaa jiran. Okay? Namni gaa biyya tana hogguu dhufe yeroo hedduu tooftaa adda addaa godheeti gartee istaatasa isaanii kana jijjiirata. Fakkeenyaaf yoogaa isin beeytanii isin beeku innaawaa gartee ilaa hanqa namni kuni iftumee takkaa'u gartee namaan natumaa jeeni takkaa'u namaan nasaamaa jeeni namaan waa hedduu gartee keezii akkanaa tana hunda dalaganiiti namni biyya tana keessatti giriin kaardii arkachaa ture yeroo dheertuudhaaf. Okay? Kuni gartee gaa namni waan hin daleen hin jirtu akkuma gaa yeroo biyya baqaa keessa jiru namni gartee dur waan adda addaa hojjeteeti takkaa'u waan adda addaa irratti godhaniiti akkasitti gartee keezii isaanii tana jabeeffatan. So hogguu gartee Ameerikaa dhufanis namni hedduun kan gartee hattuu jaaniiti gartee namaaf maallaqa kabalanii namni kunis isaama. Ogguus isaame gartee akkasitti gaa tooftaa adda addaati jiraati tooftaa adda addaa tana jala deemteeti keezii ta'e tolfattee achi booda gartee akkasitti namni irra hedduun giriin kaardii isaanii argachaa turan.
namni rakkan namni gartee dhugaadhaan rakkoo qabu wanni hin goone hin jirtu. Okay? Sanumaan isin jechuu barbaada namni dhugatti gartee ogguu rakkoo qabdu waan si barbaachisu gooteeti akkasitti gartee rakkoo keessaa baata. Okay? Gaaf tokko gartee hogguun ani obboleeyyan keenya warreen biyyootan baqaa keessa jirtan keeziilee teessan tooftaa adda addaa tooftaa akkanaa tooftaa akkasiitiin tolfadhaatitii jedhe kun gartee akka isin fidu jeetiin isin himaa ture. I think amata tokko faa dura yoo yaadattan egaa tanarratti gartee biyya tana dhufuudhaaf carraan numa jira. Okay? Tana gartee carraan hin jiru jettanii